tokko Hamza jedhanii Jarman jiraata. Hamza Shee maalii jedhani? Habshaa Shee Jaabir. Hamza Shee Jaabir jedhanii sheekummaan jara lamaaniitu hafe gaarii. Hamza biloo Shee Jaabir biloo inninis sheekaa garuu maqaadhuma sheeka abbaa isaatti taphate. So amma namichi kun dura aganni namarratti alba'uu aganni argite munaaguu agese waggaan astoofara update godha astoofara ta'a. Raamadaanni dhufee astoofriillee agese yeroo kaan immoo Raamadaanni baanaan agese assalamu alaikum jennaan wannaa iida duruu munaaguu jalqabe udaan isaa keessa dhaabbate. So mucaan kun sheeka ni arrabsa dubartoota sheeka irratti kaasa agese sheekii akka sagaagalummaa hojjetan jedha waan hin hojjanne harka hin qabne qabu dubartoota keessa dubartii argite wannaa taate kana keessa babbadde ijoollee argite durbaa dhaabbattee fincooftu kana keessa na harka qaba jara namarratti kaasa jarri daqiiqaa tokkotti mataa kee gadi garagalchanii jalqabu ba dhageesse amma namni kana hunda sodaata na jaraa wajjin hin xiqqaannu jedhee dhiise garuu baay'ee albaatiin isaa nutti ajaaye asitti nutti ajaa'aa jira kanaaf irraa dubbachuun dirqama nutti ajaaye. So mucaan kun waan hin hojjetin hin qabu Oromoo irrattis jaruma irrattu mucaan gadda argitee haadha manaa ajjeese isa irratti ka'e dhageesse isa balaa inni qabsiiseen namni meeqa argite biddeenni isaa badee biddeenni ilmoo badee nama meeqa kasaarse isa. Hamza Shee Jaabir nama akkanaati nama argitee isistii baalagee akkasii. So kanaafi dhageessee nam tokkotti hin qufa'u nam tokko garee ijaaree ijoollee sirratti bobbaasee mana sirratti cubsiisa jedhanii maarree cubsiisa jedhanii dhageesse. So kanaafi namni hundi itti qufa'u sodaata. Yoo argitee irreecha godhan irreecha abbaan barbaade haa kabajatu maaluma tasaniifi irreecha irraa mata duree godhe haasa. Yoo argitee waaqeffannaa boorana jedhe boorana ijoolleetti naqee arrabsiisa. Booranni dhugaa rabbiitti booranni salphanne jedhanii kan walitti ba'anii boo'an hin dhagayan eengadda. So ijoollee akkas hojjettu intala ituuti jedhanii amma isii kana hunda kan haasofsiisu kan namatti naqu nama arrabsiisu duba isaga. Nama kana argitee namni tokkotti ergine namni tokko hin baqata sheekonni sodaatuun nam tokko gurbaan akkasitti goobee taa'a. Goobee dhageesse ilaal islaamni har'a moodur nama biraatti bobba'a waaqeffataa ta'u waanuma fedhe maqaa dha'ee islaamni taksumayyuu takkaa waaqeffataa irraa haasa'u dhageessanii beektu mucaa kana malee. Tasumayyuu maaliif abadan hin tuqina nama tokkoyyuu arrabsuun quraanumaan dhowwa. Dhageesse namni amantii islaamaa qabu amantii nama biraa hin tuqinaa jedhan seerumaan dhowwa seera amantii islaamaati. Maaliif amantii kee bareedaatu tuqama amantii namaa hin tuqinii jedhan. Sheekota hin jennuun gurbaa kanaan qeessi yoo jenne malee. So yoo waa ka'e dhageesse nama hunda argitee sodaachise fixe dheengadda qubee irratti kaanaan dhageesse wallagga kan inni gadi fuudhe wallaggaa iyyuu barka waan kana baase Profeesar maal jedhan sanatu baase bar Hasan qubeedhuma sana uume malee maastera san ka gadi baase bar Profeesar kennataadha moo ittanaadha so isa sana gadi baase. So kanaafi
wallaggaa iyyuu qaba gadi baase maalirratti dhaqan wallaggaan fiiganii so achiin argitee humni jaraa laafaadha gara mootummaa keessa harkan qabanii nam tokkollee keessa jiru achiin laaffata achi yoo qaban hin laaffata so jara mootummaanis waan mulqee namni sin gaafatu ati mataa dhooftullee wallaggaan bilee taalfaalle mataa dhooftullee wallaggaan bilee taalfaalle namni sin gaafatu bakka so isaaf jecha achi geessan akka jarri dubbanne amantii immoo qabatan ilaal bakki itti dhokatan eenyu namni akkas waan kana godhu amantii isa kamitti dhokattaati atoo amantii hojjetaan jirtu qulqullina amantiirran jirtu amantii xureessaarta malee amantii xaaraan jirtu amartiin najafamaa jira bar so wannati hojjattu wanni inni hojjatu hundi bukula abo jaarsoleetti ergine dadhabne gurbaa namni hin qabu rabbiin akka kaa'etti nurraa afaanaa qabu malee so kana kabiraa ani ofirraa nan qaba ofirraa nan qabu kana qaxaleemo nama jiijii ofirraa qabeetu dadhabaa misraaqiif jiijii nama argitee mammaree borsaatti galche argitee wallaahi nama teedii afiroo mataadhaan naabeedha ani moo ilaa haga oromoon qabsaa turte hamzaa kun hin jiru nama tokkoyyuu nama tokko amma nama miliyoona tokko moo maal qabaayu jechuun aktivistoota keessan jiru biyya alaa jira guyya tokko oromoodhaaf gad hin baane guyya tokko jarmanitti haga deddeebi'aa turre haga argitee konferensiin oonaa achitti ta'e haga jawaar yeroo meeqa achitti deddeebi'u karaa dargaggootiin karaa namoomaatiin karaa hiriira ba'uutiin karaa birmadummaatiin guyyaa tokko hagan dhaqee achi dhaabbata asii ka'een achitti hiriira ba'aa ture asii ka'ee achitti guyyaa tokko bakka namaa dhaabbateen beeku rabbiin arga rabbiin ilmee koorran kaa'in duudaa namatti naasawan guyyaa tokko gadi ba'een beeku so nama akkasiiti hamzaan nama akkasiiti so kabira mube bagara gandufte wa alaykum assalam kabira mucaa tokko abu faiz mo abu mudassar jedhani mucaa jimmaati mataa dhaatee dhufaa sheekas maarree jedhaan arrabsaa isarratti argite ilaal folos maarrees narraa guban jedha ilaal waanuma hundaayyuu fooloo isaa gubani maal isaa gubani amma fooloo keetii miti amma dubbiin ilaal maalumatu qabsoo inni ati qabsaadha mudassir moo maal jedhan ati qabsaadha so qabsaadhaati ati waraana mataa micciirratteetta waraana natti fakkaata so isas boodanitti deebi'a waan rifeensaa kanas rifeensa eega micciirrattanii abu muhaddar moo abu muhaddar jedhan yaa mudassari muhaddaradi kan so raayyaa abbaa maccaadheen gadda waa dubbate abiyyaa ganatti yaaddaa agarsitu yaadinaan jedhe aganu waan tokko waan dubbaten qabu wanni sheekotaa hin namne wanni abbaa jifaar hin namne wanni seenaa maalii hin namne warri arsii namne kun mulluk ilaal jara keenyaa akkatti haasaantu jira haa dogoggoran sheekoti malee sheekota iyyuu bar namichi hin waamne barbeeta mangistii kabajaa jira yeroo achi dhaqan ati maaluma si galchi ati loli gaa waraanaan loli yoo dabballee taate yoo seenaa qoratta taate seenaa oromoo naannoo jimmaayis kan qorate Profeesar Mahammad Hassan kitaaba isaanii dubbisi yookaan immoo akka gaariitti kitaaba qoradhu argite kitaaba irratti riisarchii godhi dubbadhu rakkoon qabu sun kitaaba illee maxxansi rakkoon qabu so arra namuma jibbamu ta'u nama hawaasa biratti jaallatamu yoo maqaa dhoofte ati jibbamte beek kaayyoo miti argite ilaal meerkurii kaayyoodhaan maramte deemtu meerkurii sana udaan godha namni udaan hayyoota sheekotatti waaleekum assalaam sheekotatti hayyootatti buutee
kaayyo bareedaa kootu tifama jechu wallahi billahi nama kaayyo sanatu kaayyo jibba nama kaayyo argitee fedhii qabutu kaayyo gana kaayyo namni ganu barsila kaayyo gana oromoon kaayyo gana so raayyaa abbaa machaa sheekota hedduu Ahmad Jabal ya waan guddoo waan keessa galanillee jarri kun waan dubbatan hin argine so bakka tokkotti immoo argamaniif kabajaa jaraa gadi buusan jara kana lamaan oromoon akka ijaatti ilaala isa kaan uraagee gootan isa kaan wannaa gootan kuulloo gootan isa kaan yamiin gootan yam gosi maal beektaani yam oromoo dabar oromoo argitee sanxammaati bar oromoo gaafa argitee addi bilisummaa oromoo galee oromoo ummata waraana argitee wallagga keessa qubate jimma keessa qubate dhaqee ijoollee dargaggoo achiitu sanxammaatu dhaqee isin deemaa kaambii keessaa baa nutu kaambii keessa ta'a waraana ta'e jedhee achitti booji'amee achitti dhumeedha bar ijoollee sanxammaatti kan ati yamin jettee arrabsitu so akka kanaan biyyattiitti ni teessamoo hin bulchitamoo hin jiraattamoo hin duuta maa uffannifta ilaal jara keenya ati seenaan qorati seenaan irraan dubbatin abbaa jifaar gosa biraas haa ta'u rakkoon qabu amma namichi kun gara islaamaatiin islaamni hundinuu isatti kaanaan ati diina so namichi kun qooda inni oromoodhaaf hojjeteera waan tokko hojjeteera oromoota naannoo inni bulchuu jimmaan akka dhaqanii waraannitti hin banamne godheera jimma keessa argitee abashaa amaar akka hin qubanne godheera karaa darbaa jedheera aga lubbaaboo jarallee konoleeffatan malee garuu aga kana walii seenaniiru dhukaas hin banamne dhageesse humnaa isaa beekaa harkatti kennate so oromoodhaaf ammoo gulantaa argitee amma diigamuu dadhabe yeroo Tigree namni gadi dhaabe isa makkatti dhageesse islaama hunda namni mataa ol qabe isa islaamni hin jirani Itoophiyaa keessa bara seenaa Itoophiyaattis hin jirani so kan argitee sultaan abbaa jifaar jedhee argitee Suudi Arabiyaan mana argitee saba kee gosa keessaniif zakaa kennaa turan wallagga jimma aggaaroo gommaa fi geeraa guumaa maanna irraa guuranii wanna saaqqa jimma irraa guuranii dhageesse sanaaf galata sanaa maqaa argitee islaamaa shanan gibee sanaan kennan dheengadda mootummaan Itoophiyaa kasase jennaan dhageesse abbaan biyyaa dhiyaatanii ilaalladhaa jedhani galmee yoo dhiyaatu maqaan Itoophiyaa jedhu hin jiru biyya sana keessa hin jiru gaafa Suudiin ijaaramte Itoophiyaa wanni jedhu hin jiru Itoophiyaa ka jedhu dhiyoo dhufe so shanan gibee jedha shanan gibee immoo shanan wannaa Oromoo har'aati dhageesse qubsuma Oromoo har'aati jedhanii Arsii Baale Harargee irra guddaa jarattu jiraachi hundi shanan gibee ta'anii irratti wal qoqoodanii farramanii abbaa biyyaatti kennanii bitishiniin guurame akkasiin manni makkaa kan Oromiyaa ta'e sila embassy getting sila manni makkaa Oromiyaa wannaa ta'a ture kan mootummaa ta'a ture kanaafi jara keenya waan hin beeknu jedhanii waan kana itti seenina wanni yoo seenaa barreessitu taate immoo seenumaan gadi ba'a Abumaayirii kan hima dhageesse so waan hin beeknu jedhanii harka huddurraa maana fuutaa namichaa kaanii dhageesse hin fataffatin yoo qabsaa taate qabsaa ka beennu mooraa diinaa rukutuudha bakka dhaqi rukuti abiyyi sii ramadeera las yoo lola barbaadan waraanaa wajjin jalqabaa jedheera las waan fixattani waraanaa wajjin fixadhaa anamma booda argite waan araaraas waan maaliis waan waraanaas hin dubbadhuu jedheera achi biraanuu wajjin fixadhaa
achi bulchiisa immoo Oromiyaati wajjin bitadha. Ani Itoophiyaan ijaaraa jedheera. Bakka allaqe. Leelaalle hamxaa kaalle. Qawwee barbaadnaan biraanuu gaartaa gaafat jedheera. Dandeessu achi lole. Achi lole. Asin lolin Oromootti. So in arrabsin laal jedha kee. Namni argitee namni agesse wanni si eeggatuuf waanuma maqaa bilisummaa Oromoo dhooftuuf waan deggeraa taate yaa obboleessa kiyya sheekaa fi argitee namoota kana tuttuquu jalqabnaan wallahi billahi agesse namni wallahi ilaal kaayyoodhuma adda bilisummaa Oromoo ifuu jedhee xireeffata ifuu jedhee so barkaayyootu bareedaadha malee suuraaniif gochaan ati hojjetaa jirtu baay'ee hamaadha. So bar karaa isinitti duutan qofa irratti hojjetaa jira mootummaan isin immoo karaa jiraattan irratti hojjedha. Agesse isin immoo nama qabadha. Agesse OPDO jechaa ooltan duris ani kana agesse xalayaa tokko barreessee qora sabaatti ergee akka haqamu godheen ture. Agesse OPDO'n kondomiidha isa jedhu. Tasuma haqaa namni jedhaa ture ana. Agesse tasuma jechi akkasii nama Oromooti. Dogongoraan haa seenu, fedhiin haa seenu, iskilaan waanuma fedhiin haa seenu wanna argite OPDO keessa nama fudhaa malee nama gaggaarii keessa jira. OPDO'n akka jaarmaatti kondomii jette maal eeggatta amma OPDO keessa. So Oromoon immoo kondomii ta'a. Jechichi immoo Oromoo irraa hin bareeda. Isa jedhamu irraa hin bareeda. Isa jedhu irraa immoo hin bareeda. Lachuu irraa hin bareedu bara. Sossobii keessaa sarkifadhu. Sossobii as baasi arrabaanii miti. Arraba yookaan argite natti bilbilaati abaluun nu arrabsi jedha. Anamma kaayyoo kee harkaan qabu maal kee harkaan qabu. Anatti bilbilaa abaluun nu arrabsiidha. Ofii hin arrabsatin haadha. So wayitu bada bara. Wayitu bada. So namni kaayyoo guddaa sana baatee deemu. Agesse nama arrabsu. Abaluutu argitee akkasii sin arrabse jedhanii dhaqxee maatii isaa ajjeesuu hin qoratamne ati warra ajjeesuu miti. Ati warra ajjeesuu miti. Warra argitee nama badii balleesse seeraan dhiyeessuudha. Seerri Oromoo jira. Dhaggeesse barcuma seeraaf to'annoo jedhanii jira. Seerichi jira. Akkas dhaggeesse nama waraanni tasa ajjeesuun mirga hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo inni nu beeku. Koree seeraaf to'annootti dhiyeessa. Ka murtii du'aa murteessu jira. Dhaggeesse murtii du'aa namarratti fudhatina. Lubbuun tapha miti. Jette inni kaan niitiirraa fudhatee naan dhufee si jeesisa. Iskilaa. Okay, thank you well. So inni kaan wallahi billahi kantiibaan jirti. Kantiibaan argitee mana farsoo keessa deemtee niitii namarraa fudhattu jirti. Amma isatti haaranii kantiibichi immoo tarii Oromoodhaaf hin hojjeta tarii immoo Oromoon ni jaallata yookaan dhageesse bakka niitiitti wal labu. Amma niitii haaloo sana baafachuun waraanatti kagalullee jira bara. Annan beeka bara dur. So amma isa kanas abadan niitii kan kee fudhatee wanni dhaqee ajjeesuuf hin qabu waraan. Maal? Inni kaayyoo isaarratti niitii kiyya kamarroo yoo jiraate dhaqaa fudhadha. Jechuun hin ajjeesina garuu dhaqaa fudhadha. Kaadimaa tolfadha. Sintuqan. Dhageesse? So ilaal akkas ture. Malee dhageesse waanuma taaneen oduu namni sitti meen isaa inni haasa'u waan fedheenyuu argite rukutuun dhageesse wannaa ta'uun sirrii miti. Kabiraati.
Shee Hamzaanis fudhatee irratti fakkaata. Sheeka jetti. Shakshakkaan ollaa keessaa naannaa bultu kaafatte. So argitee dhaqaa ittimaa galgala kana sin eega jiraan yeroon asii achi deebi'u ijoollee shamarran kan kee hiriirsi natti naqi jira. Wallaahi billaahi anaafati walii teenya. Dhageesse Naasir Hamzaa gaafadhu dhaqi. Naasir Hamzaa akkan tiiktokirra baaltokirraa seeraan dhoowwe akkan dhoowwe beeki feesbuukirra. Afootu walii jennee waan inni arrabse hunda haqi jedheeni anis waanan jedhe hunda haqi akkasitti walii galleeti. Dhageesse amma Naasir Hamzaa nama gaarii wallaahi. Naasir Hamzaa nama gaarii amma namnummaan isa biratti erganu isa akkasiiti. Sao inni kun duraanis argitee sababuma mootummaa biyyi deeggaraa irratti wallamne malee dhugaa sabboonummaa Oromoo amantii kamiyyuun tuqu. So